Haay ummata qashtii nagaa jirtu ana jira galata waaqayyoo ulfaatu wanni isaati kanaan nu ga'ee galanni isaaf haa ta'u isiniin jedha isin jirtu nagaa kiyyaani har'a waan tokko fan dhufee mucaan asirratti argitan kuni maqaan isaa Balaay Taaddasee Dhugumaa yookiin immoo Abdii Taaddasee Dhugumaa jedhama. Dhaalataa Gindibarat ana kaachisiiti. haa ta'u malee mucaan kuni maal si godhee jettanii yeroo baay'ee asirratti koomentii naa barreessitu. Koomentii keessaniif deebii immoo ani ilma namaa fi kabaja dhabee miti. Obboleessas nan qaba, abbaarraayis nan dhaladhe. Gara fuulduraattis waan naqa qabu hin beeku jechuudha. Naqa qabeeras kan ogadhooftu akka kana. Garuu immoo mucaa kana kan walitti dhufne bultii ijaarrachuudhaaf maatii keenya wal barsiisne, maatiin keenya dhaqee wal baree eegee wal baranii akkuma aadaa safuu Oromootitti 8 ta'anii jechuudha. 8 teessisee waliin jiraannaadhaan gara jireenya keenya keessatti immoo wanta boruuf nurraa bareeda, wanta boruuf ittiin guddanna jennu yaanne jechuudha. Innaa mucaan kun maal godhaa as deebi'ee maatiin koo hidda baranii hidda 8 taa'amee booda baankii hojjeta jedhamee beekameera. Gaafa duras baankii hojjedha jedhee natti siqee soo asirratti dhimma qabeenya isaatiif ilaalee itti dhufee miti jechuudhaan. Kanaafuu haa ta'uyyuu malee heddayyuu natti himee erga inni natti himeeyyuu immoo tole jedhee manni baankii lafa naa kennee manni baankii edda lafa naa kennee lafa kanarratti hundaa'ee kaartaa lafa kanaa qabadhee mana akka kanaa fudhadha jedhee anarrayyuu darbee haadha na deesseef saalfii dhabee obboleettii koo hangafa suura mana kana fudhachuudha. Obboleettii koo hangafa irratti illee keessi isaa nafnee duubni isaa nafnee viidiyoo waraabee itti ergee jechuudha. Hanaan immoo keessa isaa deemee suura illee kaasee viidiyoo illee naa dawwalee beeka jechuudha. Haa ta'u malee dubbisuun soba ta'e. Inni jaarsi biyyaa yookiin abbaan isaa maanguddoo qabatee gara abbaa kootii deemee maaddii qabate sunis hin hafe. Kanaafuu ani hedda chaayilenjii kana irratti hojjeta ta'e. Chaayilenjii kana irratti hojjeta ta'e maaliif maatii keenya barsiise? Safuu maaliif cabse? Maaliif irraa nyaachuu barbaade ko akkasumatti irraa nyaachuu ni danda'a? Maaliif karaa gaa'ilaan natti deemee akkas na godhaa? Maaliidhaaf? Kuni safuu haada Oromoo irra jira? Dhiira ta'e kan kana godhu ni jira? Yoo jiraatan iyyuu hadaraa waaqaaf lafa gadi taa'a baqa. Maaliif isin hojjettanii nama jijjiirama hin dandeenyedhamoo? Ani amma waliin guddanna jedhe gowwomeera. Maaliif maatiin koo eddanaa beekee gara mucaan kun deemu hin jiru jedhee sanaan. Ani chaayilenjiin akkanaas immoo hojjetama jedheeti miti. Armeen isaallee mucaa kana wajjiniin obboleettiin isaallee mucaa kana wajjin waan ani gaafadhe eeyyeen dubbii dhugaatii naan jedhan. Kanarra maal nama nare guddinaaf hin barbaada waan ta'eef kareera kaayyoo mana kiyyaati waan ta'eef jireenya mana kootii waan ta'eef duukaa mucaa kanaa bu'ee mucaa kana gargaaruun qaba kan jedhuun wanta inni na gaafate kanaan immoo duukaa bu'ee gargaaraa ture jechuudha. Garuu gargaarsa gosuunis bishaan nyaate. Har'aan irrayyuu darbee immoo mucaan kun nama baay'eedha kan inni gowwoomsaa jiru. Ijoollee baay'eetu keessan na dubbise. Risiitiin illee kan na bira jiru ni jira. Mucayyoon tokko faa keessuma darbii biyya isaati dhalattuu biyya isaatiiti maal jedhaani akkanatti salaabitu kiisii kiyya keessa birrii maannoo akkaawuntii kiyya irraa baaseetoo itti kenne naannoo birrii 60 asaamanii bakkishiin na gargaari jedheen jechuudha. Ishii jettee ishiinis hojii kanarraa ari'amuu fattan jira mana baankiiti. Naariisisuu fi hojii kiyyarraa akkan hojii kanarraa immoo ari'amuu barbaadu na gargaari otoo hin taane naa liqeessi guyyaa akka kanaatti siin deebisa. Gaafa damoosni koo naa ga'e siin deebisa kenoo dhiiga waaqayyoo dhiiga Yesuus Kiristoos nuuf jedhee gannamisana jedhee kakatee jechuudha. Jettee mucayyoo sun boossee maraattee natti himte haa ta'u jettee ishee jedhee naannoo hojii keerraa ari'amuurra boru hojjettee naa kaffalta kaleessa naman beeku sana dhaarra kamiinaan dida jedhee itti kenne jette. Torbee otoo hin guutiin immoo armee kiyya na jalaa dhukkubee baay'ee dhukkuba jedhanii haadha kiyya baay'ee dhukkubaa jedhanii naa bilbilanii achi haati koo hospitaala Hamboo seentetti yaa jedheen birrii kana herguudhaaf tattaaffii godhadhee armee koo oolfachuudha. Achi abbaan koo irrattan erga ture abbaa kooti kan bilbilas fayyadamu nama biraa hin beeku. Achi abbaan koo onlaayinii irra hin jiru. Bilbilli isaa daayirektii illee naa hojjechuu didee achuma nama mucaa kana onlaayinii irratti argadhe yaa maqaa isaatiin yaa Habdii yookiin Balaay jedhee waamen birrii kana maaziriin kun jalaa dhukkubsachaa jirti. Bilbila abbaa kiyya bilbila kana yaalii miyaasina didee jennaan bilbilli abbaa keen hojjetu naan jedhe. Atiyyuu rakkoo hin qabu atumtiyyuu naa dabarsii
armee koo naa qaqqabsiise armee koo akkana jalaa dhukkubsachaa jirti akka isheen na jalaa hin duune maallaqa kanaan naa qaqqabi amma abbaa korratti naa hergiin jedheeni jettee ishii rakkoon qabu jedhee tan ergee birrii sanas fudhate bilbila sanas cufate abbaan koos mana baankii deemee baankii sanarratti isinii galcheera jedheen jettee too bilbili san cufatiin jaarsa dawwalee yookiin abbaadha dawwalee bilbila isinii galcheera jedheeni achi jaarsi dhaqee achi mana baankii dhaabbachaa hoolanii maanguddoo guddaan mana baankii sana dhabanii too galanii birrii sanas achi maal godhan immoo bilbila isaa cufatee hintalas bilookee. Kuni Oromoo keessa jiramoo safuu keessa jiramoo yaa dhugaa rabbi sheer godhaa fira isaa biraan naagaa ani waa biraan jedhu maatii isaa bukkeen naagaa iroota isaa biraan naagaa. Kuni Oromoo keessa ni jira waan takka kana ijoollee maal mucaa kana keessa sammuusa kana keessa waa badeemoo adaraa rabbi maaliin nakki kun maaliin nakki kun maali camnamma kana gabu nama tokko gowwomsuun inuma jira nama lama sadi gowwomsuun ol darbee maali kun qixxee bulti sarati maayinni kana hojjechuun amma moo karaa kanan namatti dhufa anna garrami haadhaaf obboleettidha keessuma darbiyyoo anna amansiisee anaan immoo haadha isaa akka haadha kootti ishii amanee tanan dubbii dhugaanatti fakkaate wangeela jettee kakatti jaartii guddoo dafqi namaa yoomiyyuu sin dhiisu dhugaa rabbi gadi galoodhaati. Gadi galoon harree galabaa baaftee kufti namni galatan beekni immoo damma nyaattee tufti an akka kee kana ishii gad deebitu sareen naman taane akka keeti an sammuun qorqoorroo timaatimiidhaati dhugaa rabbi naman taatu timaatimiin ilaa saatii sanaaf hin bareeda booda garuu macalaqee tortoree bada yoo lafa taa'e an akka kee kana kuno saree gad deebituun abbaan kee ashangulliitidhaan mandira namaarra oofte tooyii sanaanis bultii maatii koonsii barsiis sanaanis maatii keensii barsiis sanaanis maatii keensii barsiisa rakkoon qabu waraqaan ergadha maanni chaayilenjiin akka kanaa Oromoo mee qeerroon Oromoo maal jettu kanarratti namni nama ta'ee lafarra deemu maal jedha kana badiin eenyu bara jira daraa rabbi maali dhugaa waaqa kun maal jettu firrisa maal jedha namni Oromoo ta'e mee akkamuma jedha daraa rabbi mee dhalataan gindi baratu maaluma jettu kana warri mucattii kana beektan maaluma jettu kana maali kun gad deebituun dhugaa rabbi karaan darbinati dafqi namaa karaatiin dabarsin